Yoo ya daawwattoota hordoftootiin Tadaa'imtuu Miidiyaa namoonni biyya akka ciiftanii nu caqaftan cufti tun qoommitiin Tadaa'imtuu Miidiyaa guyyaarraa daa'imtuu mirga bitaa har'a namisanii qopheessina dooyyoo abduubaatiif gammachuu horma jaarsoota. Agi qixxisuu qoommitiin naatti itti dhiyaadhaa isaniin jenna. Gadaan Boorana baalli kennuuf jila akka jilachaa turtee ammallee jilachaa jirti. Haalum kanaan jil galma dhawaa dhaamsa guyyaa bordongora dhaabuuf qophii jira. Jilti tun gadaan sadeen Booranaatu qabdu guyyaa sadiif tajilatan. Galmi dhawaa dhaamsa galma abbaan gadaa gadoom wagga 8 isa geegesse baalli gogeessitaanu dabarse kennuuf. Dhaamsaaf ergaa aadaa sirna gadaa jabeessuuf dhaloota qaban dabarfachuuf itti dhaloota dhaama. Galmi dhawaa dhaamsa akkum galmoota gooroo gadooma keessatti dhaabanii jilataa turan sirnoota akka dhawaaf dhibaayyuu kan jilatam ta'e wanti addis taasisu galm xumur gogeessi baalli kennuuf qophaa'e dhaabuuf galm dhaamsa abbootii gadaa baalli kennan itti dhaamatan. Haalum kanaan gadaan Oromoo Boorana 71ffaan gogeessi Hura Jaarsoo baalli gadoom gada 72ffaa gogeessu guyyoo boruuti dabarsanii kennuuf galm dhawaa dhaamsa guyyaa borsir dongoraa galm gada sadeeni gada Arboora arda jila guutot gada waxxuu arda jila bule arsoogidooti gada hoonnituu arda jila reenji alloonaat injilatam. Galmi dhawaa dhaamsaa galmoota gooroo gadooma keessa dhaabaman keessa galm sirna gadaa tissanii jabeessanii dabarsuuf ergaaf akeek jaba dhaloota qabu yoo ta'u dhaamsi kun dhimmoota jajjaboo milkaa'innoota qormaatilee fi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti xiyyeeffate aadaaf duudhaa gadaa jabeessu. Godin Booran ba'aan hariirootti walirra fuudhinsi baalli gadaa Boorana 70 lammeessoo ilaalchisee biiroon fayyaa Oromiyaa milkaa'ina sagantaa guddaa kanaatiif deeggarsa qorichaaf meeshaalee garaagaraa qarshii miliyoona 2.2tiin tilmaamamu sagantaa kanaaf kennee jira. Deeggarsi taasifame gaafa guyyaa 28/5/2017 waajjirri fayyaa godin Booran bahaa magaala Finfinneetti argamuudhaan wal harka fuudhinsi taasifamee booda aanaa hariiroo bakka arda jilaatti qorichootaaf meeshaalee yaala qumbaq itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhin dame godin Booran ba'aa Abbisaaq Xachoo itti gaafatamtuu dhimma dubartiif daa'immanii godin Booran ba'aa Aato Shukkee godaanaatiif hojii geggeessa hospitaal jalqaba hariiroo abbu guyyoo goollicha argamanitti hospitaal hariirootti wal harka fuudhinsi taasifamee jira. Guyyaarra magaala Mooyaleetti mani dhuunfaa qabeenzili jarkaaniin itti guurame ibiddi itti qabachuun qabeenyaaf namallee miidhaan geettee jedhan. Nami aksadii ibiddi kun dhawulle nami lubbuun baatin jiruu jedhan. Ibiddi kan ka'umsisaallee beekuu habaatani man beenzili jarkaaniin itti gurguran cufaafuu waaqi qabbaneessee ibiddi harka nama hin dabsanne yaadhaamsanii jedhan. Nami beenzil jarkaanii mana gurgurtan ufiif ilmaan teessanillee eegadha beenzili ibiddirra eegaa isaniin jenna. Kiyaaballee boorate baroota booriin adda laadiina goota albuudii daangate adoota kiyaaballee.